Ashamaa harka fuunee kabajamtoota jaallatamtootaa fi hordoftoota sagalee tanaa baga jiraattanii kan bahaa kan dhihaa kan kaabaa kan kibbaa hundumti keessanuyyuu baga jiraattanii baga jiraannee har'a geenne. Egaa sababni an viidiyoo tana waraabee isin biraan ga'uu barbaadeef sababuma rakkoo ijoolleen keenya biyya ormaa keessatti rakkataa jiraniitirraa ka'uudhaan ijoollee teenya biyya ambaa keessatti rakkina dheefaaf biyyaa ba'anii rakkoommaan mataan isaa rakkate isaan jala biyyaa ba'ee isaan rakkisaa jiru irratti waan gabaabaa tokko dubbachuudhaaf egaa humna hin qabnuutii ka humna qabu rabbii tokkochaa rabbiin rakkoo isaan jiran keessaa isaan haa baasu jecha anillee waanuma natti fakkaatti irraa waan tokkoof lama dubbachuun barbaada. Innis maaliidha jennaan rabbiin hin danda'aatii rakkoo keessa galan keenya keessaa rabbi isaan haa baasu. Mootummaan zaalimaa rakkoo garaagaraa ijoollee keenyarraan ga'ullee rabbiin immoo zaalimtoota namatti hin dhiisuutii zaalimtoota kana isinirraa haa kaasu isiniin jechuu barbaada. Rabbiin zaalimtoota nurra kaa'e. Zaalimtoota kana nurra kaa'ee rakkoo kana mootu wajjin nurra kaa'e ammallee hin danda'a rakkoo kanas nurraa fuudhee ijoollee teenya immoo bakka isiin jirtu isii haa baasu. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan baay'ee nama gaddisiisu namni dalagadha jedhee biyyaa bahee akka inni yaadeef akka inni barbaade ta'uu baatee rakkoommaan inni biyyatti dheefa biyya biraa bahe sun deebi'ee yoo isaan rakkisu arguu caala wanti nama gaddisiisu hin jiru. Inni kun waan qalbii namaa cabsaa waan onnee namaa miidhaati. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf onneen keenya nu cabdee qalbiin keenya nu cabdeerti. Onnee nu cabdee qalbii nu cabde kana rabbiin immoo bakka fiititti nu haa deebisu. Isin ijoollee teenya rabbiin mana sana keessaa isin haa baasu. Manni sun mana argitee zaalimtootaati. Mana zaalimtootaa kana keessaa rabbii isin haa baasu. Silaa biyya mootummaan isii musliimaa keessatti namni musliimaa tokko yoo rakkatu akkasuma immoo namni rabbitti amanu tokko yoo rakkatu rabbiin nama rakkisaa hin jenne biyya silaa sadaqaatti siif galata ooluu qabdu yookaan immoo namatti waa gaarii ooluu qabdu keessatti yoo ilmi namaa rakkatu arguu caala wanti nama gaddisiisu hin jiru. Haa ta'uutii wanti hunduu waanuma rabbi fide ta'a rabbiin akka ofii fideen isinirraa haa fuudhu. Ka'asiillee ka'achiillee mootummaa zaalimaatii mootummaa ilmaan teennaannaane ispeeshaalii ilmaan Oromoo bakka jirtan maratti rabbiin harka zaalimaatii isin haa baasu. Kan biyya keessatti hidhamee jiru kan biyya alaatti hidhamee jiru rabbiin ammallee hin danda'a harka zaalimtoota kanaatii rabbii isin haa baasu isiniin jedha. Rabbiin malee wanti rabbiin caalu hin jiru. Bararaatu oolee allaatti reeffi lafuma jedhanii hangamis yoo jabaanne deebinee rabbuma keenya isinii kadhanna. Ammas rabbii kiyya isinii kadhachuutti jira. Rabbiin malee kadhatamaan hin jiru. Rabbiin harka kana keessaa isin harka jara kanneen keessaa rabbi isin haa baasu. Bakka jirtanitti obsa rabbi isinii haa kennu. Fayyaa rabbi isinii haa kennu. Fayyaan keessan obsi keessan deebi'ee immoo isiniif sadaqaa ta'e waan gaarii ta'e isin haa gammachiisu. Har'a oolee osoo har'a boruun jedhin oolee osoo hin bulin rabbi mana san keessaa isin haa baasu. Piliis namni dandeessan akka dandeessaniin ijoollee keenyaaf sagalee ta'uu hin dagatinaa. Ijoolleen kun rakkoo hamaa keessa jiru. Rakkina dheessanii biyyaa bahanii rakkoomti mataan isii rakkattee dhattee isaan rakkisuu jirti. Ijoolleen kun hin beektu. Ijoolleen kun rakkatanii gaafa biyyaa baqatan hedduun isaanii galaanatti dhumanii qurxummiin isaan nyaatee hiree biyya sana gahuu dhabanii. Hedduun isaanii biraa kufanii osoo kun akka kanatti jiru akka ta'anii warri achi gahan immoo rakkina keessa darbanii achi gahan sana ammallee biruma gahanii dhaabbatanii yoo rakkoon dhaabbattee isaan ammallee rakkistu argaa cadhisuun baay'ee namatti ulfaata. Kun waan qalbii namaa cabsaati. Osoo mootummaa qabaanne osoo nama biyya bulchuu qabaanne ijoolleen tun biyya ambaa keessatti osoo rakkachuu baatteetu. Rakkoo isaan nu rakkisan irratti rakkoo kan biraallee nu rakkisu. Arguun nutti ulfaate. Mootummaa zaalimaattu nutti taphataara. Bakka deemtutti bakka geettutti hireen ijoollee teennaa boo'icha ta'aarti. Hireen ijoollee teennaa lafee cabuu ta'aarti. Hireen ijoollee teennaa dhiigaa jiguu ta'aarti. Piliis akka dandeettaniif haala dandeessanii namni humna qabdan guutuun keessan ijoollee tanaa sagalee ta'uu hin dagatinaa. Ijoollee tanaaf sagalee ta'a. Ijoollee tanaaf sagalee tahaatii afaan diinaa san keessaa baasaa. Rabbiin sadaqaa isin lafarratti ijoollee kanatti ooltan. Rabbiin waan gaarii isin lafa kanarratti ijoollee kanatti ooltan. Rabbi deebisee isinii kennaati. Namni humni isin dandeessis. Namni mootuu dandeettii qabdan. Namni boru seenaa dheessitan. Ijoollee kana rakkoo sana keessaa baasaa. Ijoollee sana qofa miti. Rabbiin ijoollee sana qofa miti.
warra biyya keessatti hidhamee harka zaalimaa jirullee rabbi zaalimtoota kana keessaa haa baasu. Wallaahi billaahi mootummaan tun mootummaa zaalimaati. Mootummaan zaalimaa immoo nu hiitee taa'uun taatu. Mootummaan zaalimaa halkan takkaaf nu hiitee nu bulchuun taatu. Maal nuti maal si balleessine yaa Rabbi. Yaa Allah nun fatanini fatanaa kee kana hin dandeenyu. Fatanaa namaatu hin dandeenyu fatanaan rabbiin ulfaatti yaa buleewwiiti. Biliis kanammoo walitti ilaaluun hin barbaachisu. Nutti hin laalina. Walitti hin laalina. Hamma danda'amaa ta'een ijoollee tanaaf sagalee ta'a. Namni humna qabdan bakka jirtanitti bakka dandeessanitti ijoollee kanaaf ammas sagalee ta'a. Ijoollee kana rakkoo keessaa baasa. Rabbiin hin danda'u ka biyya keessaallee ka biyya alaallee akka ofii danda'u. Sababuma mataa isaa taasiseetiin rabbiin hidhaa kana keessaa isaan haa hiiku. Isinillee hanga humna dandeessaniitiin yeroon isin hin daangessinii. Haalli keessanis jirtan isin hin sodaachisinii. Wanti isin irra dhaabbattan isin hin sodaachisinii. Lubbuun duutuudha. Lubbuu duutuu baannee deemna. Guyyaa duutuun beekanii. Lubbuu akka tasaatti baatu. Jiran nama hedduu dhabne. Dhugaa isaaniillee akkasuma dhabne. Ka jirullee mana hidhaatti haa dhabnu. Abdul Jabbaariin dhabnee dhugaa isaa dhabne. Hacee dhabnee dhugaa isaa dhabne. Ka jirullee lubbuudhaan mana hidhaa keessatti dhabaarra. Ka jiru kana sagalee ta'aafi. Ka jiru kana bira dhaabbadhaa. Ka jiru kana hamma danda'amaa ta'een. Waan gaarii ati namatti oolte rabbi borusitti oolaa itti ooli waan gaarii. Namni Oromoo biyya keessa jirtu namni immoo mootummaa Suudii dubbisuu dandeessu. Har'a aangawoota mootummaati rakkoon qabu aangawa mootummaa ta'eetii shira uummata irratti xaxi. Har'a aangawa mootummaati ijoollee kana rakkoo sana keessaa baasuu hin dandeessu. Boru gaafa rakkoon mataa keetti galte akkaataa keetti keessaa baatu rabbina haa agarsiisu wallaahi. Inshaallah rakkoon isin har'a nurratti xaxxan kun boru mataa keessanii galuun dhiisu. Buleeyyantii rakkoo tana keessaa rabbi nu haa baasu rakkoo tana isinillee nutti ilaalinaa keessaa walaa baasu. Ani kanuma isiniin jedha. Kana caala isinitti dubbachuun barbaadu. Rakkoo kana keessaa rabbi nu haa baasu. Isinis rakkoo kana keessaa akka wal baafnuuf sagalee walii ta'a. Bakka jirtanii walii iyyaa mootummaa zaalimaa kana du'aa itti ofirraa godhaa. Ani kanuman isiniin jedha. Bakka jirtanitti rabbi fayyaa isinii haa baa'isu. Hamtuu isinirraa haa qabu. Dharraa dubbiin qabnu wanta tokkotu nama gubaa. Dhugaadhuma rabbii dubbachuudhaaf ijoollee peestaalii uffattee jiraattu laala. Ancadhisuun akka yoo dubbanne hin tolle hin beekne. Arraabuuf qoree dhiisuuf dhalee jette dhaddeen gabbaanii dubbata waan kanamaan jedhu baay'ata. Itti dhiisuuf immoo itti dhiisan naman dhiisu. Akka mucaan waa'een keenya yoo itti dhiisa silaa naman dhiisu dubbii keenyatti akkan taane dubbii keenya akkan taane. Itti dhiisuun dandeenyu bakka nuti itti dhiisuun dandeenyu dubbachuun dhiisnu yoo dandeettanii yeroo waan rabbi isinii dandeessiseen sagalee ta'a. Inshaallah walumaa galatti rabbiin bakka jirrutti hidhamtoota keenya kan bahaa, kan dhihaa, kan kaabaa, kan kibbaa hidhamtoota keenya rabbi hidhaa keessaa haa hiiku. Wallaahi namni nama siif hidhame nama an Oromoof jedhee Oromummaa isaatiif jedhee hidhame waan biraati yoo dadhabde du'aa hin dagatte rabbi sin dhiisu. Rabbi sin dhiisu. Rabbi waan isin dhiisu seenaa. Ani hanganuman isiniin jedhaa isinitti hin dheeressuutii horaa bulaa ulfaadhaa bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Obbolowwitii ani isin jaalladha.